ya seraka Siade lamiko siade raka Siade lamiko siade raka Ya seni Siade lamiko siade ambuleo Siade lamiko siade ambuleo Rafa jede chise aniya waya mamarate Iribina kabudi de budoya lafaga eta wahetu na dibe Iribi ila nabade Iribina kabudi de budoya lafaga eta wahetu na dibe Iribi ila nabade nani na fudu dide anke he alabba he badu budoya ke anke he alabba he Mukadera jamin kabne haniya akia badu dabe muka jala korati kaba kagupa midana jaba jaleje ilala daramidan suni kaba akatetu enu manyata akatetu kau menyatukan wadana le jala sini jati Oyo siar gini bule inolu yo siar gini rabu garang kota cinara anci maling kabuna faya anci maling kabuna faya beto video ar Ega koblan garan siru kubeje sugura bisani haru masan nimu gaida like itu jamar drama interview ega Itang sudah normal, himan ini betul ni. Buat kita itu berani asal ujira, share kode, share kode nama. Jualnya fakir itu, share kode orang mau bersama itu jadi, share kode, hai. Itu nanti awal ini rapat deh. Subscribe pada tu ni dah itu orang pakai subscribe kode. Gaman interview nanti dah mereka. Akhirnya part penting kawan, gaman interview. Aku kau tuan kau mi kau tinggi dan sendiri rati. Harus tu kenya. Asal mata pun kau itu dah tu kenya. Negara ini kenya kanjala kau baca bagi kita nanti. Tak di sini ada kau sendiri ne. Tukar aku kau jadi nama. Aku lagi nanti tengah. Banyak ikak kau benda tu jira. Maka isa si. Untuk tu hendau kau isa walpa tentang. Hangga video mati no jintura sendiri na. Gavin sih gavin le kau irapasan tentang. Hanggal ma video tino jintura sinjan. Me ati magang ke enyu ese dalate ese jira tamantan. magang ke ya Calu Abdullah Halimi wakin dalate magala michat Saya telfur. Magang ke enyu ese dalate ese jira tamantan. michat Magang ke toin. Hacalu? Enyu. Hacalu Abdul Halimi. Hacalu aku aja dautu jaka barati kholan fitati ati me Gede silang dan deti akka balage taura kabda me hadalu amma sagale ta jijjiri di gama balage ti gide wasu gaban ne gama ba aka asa balage ta nudist sagale ta sitor kasi gama asarti wanda sun yi no sarti sigala fakata sagale ta kasi di yicam tigawan aka balage nudist me hadalu me sirba za ka gide harade muta ko wato ko nura rojibe Irraha jede chise aniya waya mamarade iribina kabudi de budoya lafaga eta waetu nadibe iribi ila nabade nani nafudu dide anke alabba hebadu budoya ke alabba aka gariti necura kawa me macam pun aku magar tadi wanti ini je aku balaya di segala balaya di kan baca jurun lele me hajalu gabi tanto tasigawan segala masalah dirama berara tangkap tutup show jati terus tu me odo siar gini bule hinolu yo siar gini hinkabu garang kutatin narra ansi maling kabuna faya Wallahi itu macam mana jadi dah. Lapar saya nalar saya duduk satu Euro pe pasal yang muda sekali. Hanya macam mana jadi nara wam tiko jadi kapan dudukna Euro atau kau bodoh untuk tu macam nama macam drama baru saja ini bergani sini dah.
hanga sitti gaa wantoota kana akkuma kanaatiin isin hojii turraa interviewdhaan nu rabbatte nu sarachaa kan jennaan jenne gaafii keenya hanga dhumaatti hojii deema Hacaaluun gaafiin isaa hanga dhumaatti irraan deemne mee Hacaaluu yoo jiraate gaafiin nuti gaafanu mee baaliyaa kee kana akkamitti isaa argachuu dandeesse yoo jalqabatti waan maal dalaguu isaa agarte. Akkuma duraan dursetti isa jala seenatumaan akkuma arkee dhaggeeffadhee ni hordofu. Ni hordoftaa? Mee Hacaaluu yeroo jalqabaatiif ati baaliyaa kee diraamaa kaameratti isa agarte? Kanuma amma sirba isaa dura siin keessa. Egaa diraamaa isaa tam haalaan dinqisiifata tam haalaan dhaggeeffata tam haalaan caqastas kamii itti dhaggeeffachuu hawwite isa? Kanuma dura sirba siin keessanii sirriitti hordofee qabadde. Egaa yeroo xiqqoo boodallee diraamaa isaa kan gosa kanaatis qabachuudhaaf qophii jetti yaadette. Egaa hordoftoota keenya wantoota hanga kana akkuma itti bashannantaniif isin biraan geenye hoddaa isaallee kalee hundanaa ifirraa irraanfatee guyyaa biraa yeroo xiqqoo booda yoo tamachaateef maaskii fi maaskiidhaan maqaan bu'u waan asii kaatan sanii fi wanta maali wanta asin nama haasan karabaata illee ni kaadha jaa maali wanti akka namaa gaafasan gisii bada hazaraallee qabadheetiin dhufaa jechi jira yeroo xiqqoo booda akkuma baaliyaa gaheetiin as ni baajaagaa. Hacaaluun Abdul Halim mucaan kun dandeettii ijoollumaatiin aartii keessatti nama hordofee dandeettii taaju kan qabudha. Meegaa hordoftoota keenya akka irraa baratan abdiin qaba. Mucaan kaameraan isaaf haaraa har'a kaameraa dura dhaabachuu isaati. Egaa hordoftoota keenya dhedheessinee haasaa isaa jaaladha faffacaafnu. Yeroo xiqqoo booda kaameraaf akka haaraan ta'es deebi'ee kan isin bashannansiisu ta'a waan hanga nu caqastaniif nagaan nuti tura isin jaalanna.